Manni maree ministeerota murteewwan garaagaraa dabarse. Manni maree ministeerota walga'ii idilee 54ffaa guyyaa har'aa gaggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtoo dabarseera. Manni marichaa jalqaba irratti waliigalteewwan deeggarsa faayinaansii fi liqaa lama irratti mari'ateera. Waliigalteen jalqabaa raawwii karoora fooyya'insa dinagdee maandhaleef kan oolu ejensii misooma Faransaay irraa waliigaltee liqaa yuuroo miiliyoona 80 yoo ta'u, waliigalteen lammaffaan ammoo fooyya'insa sagantaa dhiyeessii maallaqaa baadiyyaaf kan oolu baankii investimentii Awurooppaa irraa waliigaltee liqii yuuroo miiliyoona 100ti. Manni marichaa waliigalteewwan liqii lameen imaammata liqaa biyyattii waliin kan wal simu ta'uu mirkaneessuun wuxineewwan labsii waliigalteewwan liqaa ittiin raggaasifaman mana maree bakka bu'oota ummataaf akka dabarfaman sagalee guutuun murteesseera. Itti aansuun manni marichaa kan irratti mari'ate warshaa oomishaa fi qindeessaa xaa'oo yuuriyaa ilaalchisee waliigaltee eegumsaa fi jajjabeessituu investimentii irratti. Manni marichaas waliigaltichi kallattii imaammata mootummaa kan hordofe ta'uu mirkaneessuun ministeerri maallaqaa akka mallatteessuu fi gara hojiitti akka galu sagalee guutuun mirkaneesseera. Kana malees manni maree ministeerotaa wixinee labsii nageenya saayibarii bu'uuraalee misoomaa ijoo irratti erga mari'ateen booda galteewwan itti dabaluun gara mana maree bakka bu'oota ummataatti akka darbu sagalee guutuun murteesseera. Itti aansuun manni marichaa waliigalteewwan idil addunyaa gamlamee jaha irratti mari'ateera. Kan jalqabaa waliigalteewwan mootummaa Riippaabilika Sooshaalistii Veetnaamii fi Federeeshinii Raashiyaa waliin mallatteeffaman akka duraa duuba isaaniin namoota paaspoortii dippilomaatikii yookaan ammoo tajaajilaa qabataniif waliigaltee viizaa hambisuuf waliigaltee wirtuu qorannoo baayoloojii waloo hundeessuuti. Waliigalteewwan kunneen hariiroo gamlamee Itoophiyaan biyyoottan kanneen waliin qabdu cimsuuf sochii damee qorannoo fi qo'annoo saayinsawaa taasisuuf gootu akka deeggaraniif mana marichaaf dhiyaateera. Itti aansuun waliigalteewwan afur tajaajila qilleensa mootummoota Tiwaanii, Angoolaa, Riippaabilika Ummata Baanglaadeshii fi Riippaabilika Seeraaliyoon waliin taasifaman irratti mari'ateera. Manni marichaas dhimmoota kanneen irratti erga mari'ateen booda wixineewwan labsii waliigaltee kanneen raggaasisan mana maree bakka bu'oota ummataaf akka dabarfamaniif sagalee guutuun murteesseera. Dhuma irratti manni marichaa kan irratti mari'ate dambii hundeeffama tajaajila deebii ibiddaa fi balaawwan tasaa Itoophiyaa irratti. Tajaajilichi gurmaa'insa dhaabbata balaawwan ibiddaa fi tasaa biroo ittisuuf to'achuu dandeessisuu hundeessuun balaawwan mudatan miidhaa cimaa osoo hin geessisin to'achuu fi hojiilee misoomaa fi investimentii saaxilummaa balaawwan ibiddaaf tasaa qabaachuu isaanii sakatta'uun yaaddoon yoo jiraateef tajaajila gorsaa ijaarsa deebii kennuu yoo hin jiraanne immoo eeyyama kennuu fi sirna to'annoo balaawwan ibiddaa fi tasaa biyyaalessaa hoogganuu akka danda'uuf dambiin kun qophaa'ee mana marichaaf dhiyaateera. Taphni shaampiyoonaa guutuu ispoortii ammayyaa guddattoota kubbaa miilaa aanaalee magaalichaa jidduutti torbee tokkoof gaggeeffamu eegale. Taphni shaampiyoonaa guddattoota kubbaa miilaa kunis qindeessummaa waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Shaashamannee fi Federeeshinii kubbaa miilaa magaalichaatiin gareewwan guddattoota umurii 17 hanga 20 jidduutti isteediyeemii magaalaa Shaashamanneetti jalqabsiifameera. Itti gaafatamtu waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Shaashamannee aadde Arabeenya Gullee akka jedhanitti taphni shaampiyoonaa guutuu ispoortii ammayyaa kun taphoota adda addaatiin garee 11 jidduutti kan gaggeeffamu yoo ta'u, kaayyoon isaas guddattoonni tapha kubbaa miilaatiin ispoortii biraatiinis magaalaa Shaashamannee bakka bu'uu danda'an uumuuf waggaan taphichi akka gaggeeffamu kaasaniiru. Akkasumas hawaasa fayya buleessa badhaadhina hunda galeessa milkeessuu danda'u uumuu keessatti gaheen ispoortii ol ka'iinsa biyyaatiif jedhu keessatti iddoo olaanaa kan qabu ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantiin Federeeshinii kubbaa miilaa magaalaa Shaashamannee Obbo Biraanuu Eebbaa yaada kennaniin kaayyoon shaampiyoonaa guutuu ispoortii ammayyaa kun taphoota adda addaatiin garee guddattootaa kunniin boru magaalaa keenyas ta'ee biyya bakka bu'uu danda'an guddisuu fi dargaggoonni iddoo hin malle akka oolle araada garaagaraa irraa akka of eegan akkasumas ispoortii amaleeffachuun akka shaakalan ta'uu himaniiru. Gama biraatiin misooma ispoortii kubbaa miilaa magaalaa Shaashamannee cimsuuf utubuun guddattoota boru Oromiyaas ta'ee biyya keenya bakka bu'uu danda'an oomishuu keessatti gareen guddattootaa kun cimuun gara fuulduraatti ce'uu akka qabuuf qaamni dhimmi ilaallatu hundi deeggarsa barbaachisu akka taasisuu qaamameera. Duulli moora ijaa baqaqsanii yaaluu hospitaala waliigala ispeeshaalaayizidii Shaashamanneetiin kennamaa jira. Duulli moora ijaa baqaqsanii yaaluu hospitaala waliigala ispeeshaalaayizidii Shaashamanneetti deeggarsa dhaabbata HFH jedhamuun namoota dhibee kanaan rakkatan tajaajila fayyaa saffisaa fi bilisaa kennaa jira. Hojii gaggeessaan hospitaala waliigala ispeeshaalaayizidii Shaashamannee Dr. Tamaam Ahmad akka ibsanitti duula kanaan namoota 45,000 caalaluun marsaa kanaan hanga gabaasni kun qindaa'etti
namoonni 1,800 tajaajila yaalaa argachuu danda'uu himaniiru. Duulli kunis dhaabbata HFH fi hospitaala Specialized Shaashamannee waliin ta'uun hojiirra oolaa kan jiru ta'us himani. Dhaabbata HFHtti qindeessaa sagantaa kibba baha Oromiyaa kan ta'an obbo Mustafaa Galatoo yaada kennaniin akka biyyaatti namoonni miiliyoona 2 ol ta'an rakkoo kanaan saaxilamoo ta'uu himuun naannoo Oromiyaa guutuu keessatti yeroo garagaraatti namoota dhibee moora ijaa qaban bilisaan akka yaalamaniif hojjetamaa jiraachuu himan. Qindeessaa garee narsii fi miidwaayifarii hospitaala Specialized Shaashamannee obbo Addisuu Faayisaa yaada kennaniin haakimoonni fi ogeeyyiin fayyaa sadarkaan jiran hawaasa magaalaa Shaashamannee fi iddoo garagaraa irraa gara hospitaala waliigala Shaashamanneetti tajaajila yaala moora ijaa baqaqsanii yaaluu bilisaan argachaa jiraachuu himuun tajaajilli kun gara fuulduraatti kan kennamu ta'uu hawaasni tajaajila kana bilisaan akka argatu waamicha dhiyeessaniiru. Dhukkubsattoonni yaala moora ijaa baqaqsanii yaaluu hospitaalichaatti bilisaan argatan yaala argatanitti gammachuu qaban ibsachuun duulli kun rakkoo ijaa qaban yaala moora ijaa baqaqsanii yaaluutiin furmaata kan argatanii fi jireenya isaanii fooyyessuuf carraa murteessaa kan isaaniif uume ta'uun qaamota yaala kana isaaniif taasise galateeffataniiru.